raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyoonii Dirree Shaggari. Raadiyooniin Dirree Shaggar torbaan guutuu guyyoodhaan galgalatti sa'aatii tokkorraa eegalee hamma sa'aatii tokkoof walakkaatti dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiiloo heerzii 15,415 irratti qophii dabarsuu amma jalqaba. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Gurraan ala 21 bara 2014 akka moltan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo raadiyoonii Dirree Shaggarirraa oduu keenya wiixata galgalaa isin nageechifna. Oduu keenyaarraa ijoowwaniin jalqaba. Godina Shawaa Bahaa aanaa Fantaalleetti opereeshinii Shanee jedhuun humni waraanaa guddaan gara sanatti bobbaafamee uummata shororkeessaa fi dararaa jiraachuun himame. Mootummaan Bilxiginnaa duula ABO Shanee barbadeessuu jedhuun waraana uummata Oromoo irratti banuus hanga yaada ittiin milkoofnee jedhame. Oduu waliin Angurmeechaa Gammachuuti amma tokko tokkoonan isinitti hima. Godina Shawaa Bahaatti aanaa Fantaallee raafama siyaasaa biyyattii keessa jiru maddeetti waldhabdee daangarratti naannolee Amaaraa fi Affaariin irratti uumamuun rakkoolee nageenyaa cimaa keessa kan jirtu yoo ta'u, duula Shanee uummata keessaa barbadeessuu jedhuun mootummaan Bilxiginnaa hidhattoota isaa lakkoofsaan hedduu ta'an hidhattoota fiinxaaleeyyii Amaaraa faanoodhaan dabalee garasitti erguun uummata shororkeessaa jiraachuu jiraattonni raadiyoonii Dirree Shaggaritti himan. Oromiyaa guutuu keessatti opereeshinii Shanee jedhu kan mootummaan naannoo Oromiyaa torbee darbe keessa labse kanaan uummatarraa meeshaa hiikaa jiran kan jedhan jiraatan godina Shawaa Bahaa aanaa Fantaallee tokko. Aanaa Fantaallee keessatti hidhattoonni mootummaa Bilxiginnaa lakkoofsan hedduun gara sanatti bobbaafamanii fi faannoon Amaaraa daangaa Karrayyuu irratti qubatee jiru uummata dararaa jiraachuu eeruun uummata Karrayyuu daangaa irratti naannoo Affaarii fi Amaaraa waliin lola yeroo dheeraa jiranirraa meeshaa hiikuun uummatichi akka daangaa saantiffannee taasisaa jiraachuu dubbatan. Uummata irraa meeshaan hiikamaa jira. Uummata irraa meeshaan hiikamu bira darbee uummata kana keessa shanetu jira maqaa jedhuun akka ta'insa waraana uummata hin madaalle uummata keessatti bitanii halkanii guyyaa dararaa uummata irratti geessisaa jira. Meeshaa uummataa saamaa jira. Uummata irratti dhabsiisaa jira. Kan inni fayyadamu immoo qabeenya uummataati. Faallaa kana ammas deebanii immoo naannoo daangarratti waraanni amma kun leencaa jiru kun guutuusaa naannoo daangarratti kan buufatee jiru. Amma nu biratti naannoo Minjaar Shankooraa naannoo Bulgaa iddoo jedhamu naannoo Affarii fi uummata Oromooti Amaaraa fi waldaan keessatti jira. Naannoo sanatti ammas waraanumti akka amma waldiyaatti leenji'aa jiru waraanumti amma akkasuma Shawaa Kaabatti leenji'aa jiru kun akkuma Fantaallee naannoo daangarratti Bulgaa iddoo jedhamu irratti daangaan jedhamu uummatuma keessa iddoo kanatti leenji'aa jira. Waraana mootummaan Bilxiginnaa garas bobbaaseen alatti poolisiin humna addaa naannoo Amaaraa fi faannoon daangaa Karrayyuu irratti yeroo garaagaraatti haleellaa banuun uummata dararaa jira kan jedhan jiraatan aanaa Fantaallee yaada isaa raadiyoonii Dirree Shaggariif kennan kan biraa daangaan Oromiyaa kallattiiwwan naannoo Amaaraa fi Affaariin dhiibamaa jiraatullee weerarri lafaa guddaan gama naannoo Amaaraa jiru garuu mootummaa naannichaatiin itti karoorfamee xiyyeeffannaa guddaan irratti hojjetamaa jiraachuu himan. Mootummaatu waraana leenjisee gara daangaa dhiibaa jira. Daangaa Karrayyuu asiin gara xarafa roobaa irraa eegachi dabartee lafoota duraan Karrayyuun horii bobbaafattee lafa dheeddu hundaa diinni qaamaleen jegaa humna addaa naannoo Amaaraa kanatu bobba'ee uummata bobbaafuta. Naannoo Oromiyaa kallattii hundaanuu karaa naannoo Affarii dhiibamaa jira. Karaa naannoo Amaaraatti illee dhiibamaa jira. Kan garuu naannoo Amaaraatiin dhiibamaa jiru. Istiraatiijiin irratti xiyyeeffatamee mootummaadhaan deeggarsi kennamee fi irratti deemamaa jiru. Kanaaf naannoo Affarirra karaa naannoo Amaaratiin baay'ee uummata irratti daangaa hedduun lafni hammana hin jedhamne keessa deemaa jiran jechuudha. Karaa naannoo Amaaratiin irra baay'eedha. Weerara lafaa daangaa hidhattoonni Amaaraa yeroo dheeraaf karaa Karrayyuun taasisaa jiran quba osoo qabuu callisee ilaaluu sirrii akka hin taane eeruun mootummaa naannoo Oromiyaa kan komatan namni kun hawaasa kallattii kamiinuu daangaa Oromiyaa irraa dhiibamee weerarri lafaa irratti taasifamaa jiruuf uummanni Oromoo dhaqqabuu fi akka qabu hubachiisan. Manni Karrayyuudhaa tokkoomuu qaba. Kan mootummaadha. Mootummaa naannoo Oromiyaa waan itti himannu hin qabnu ni beeka. Daangaa kana aanaa Fantaallee irraa ka'ee gara Adaamaa ol deemtu karaa keessa namni ija dunuunfatee deemu gaa'oo namni ija hin qabne jiraate malee daangaa haga dhiibame namoonni argaa. Innoo harka keessaa qaban jennee shakkinaa isaanitti waan dhaammannu hin qabnu. Liiban jaarsotu gabaase. mootummaan Bilxiginnaa duula ABO Shanee barbadeessuu jedhu labsuus hanga yaade akka ittiin milkaa'in lammiileen Oromoo raadiyoonii Dirree Shaggariif odeessa qoodan himan.
Namoonni kunniin akka jedhanitti mootummaan bilxiginnaa duula ABO shanee barbadeessuu jedhuun uummata Oromoo irratti weerara erga banee waggoonni lakkaa'amuu himanii garuu abjuu kanaan akka milkaa'in dubbataniiru. Duraan dursee duulli kun uummata Wallaggaa, Gujii fi Booranaa irratti jalqabamuu kan eeru maddi raadiyoonii Dirree Shaggar tokko yeroo ammaa kana waraanichi guutummaa Oromiyaatti labsame milkaa'uu akka hin dandeenye himan. Akka Oromiyaa waliigalaatti waggaa dheeraa akkas jechuun gara waggaa afurii sochii gaggeeffamaa turedha. Maqaa waraana bilisummaa Oromoo kanaan isaan diinni shaneetti jiru kanaan jara kana qulqulleessina jedhanii uummata keenya gara lixaa kana uummata Wallaggaatiif uummata gara kibba Oromiyaa gara Gujii kana irratti waggaa arfan kanaaf sochii kun gaggeeffamaa jira. Parsentii 5 illee milkoofne caalmaadhumatti humni kun babal'achaa humni kun iddoo qabachaa gandoota baadiyyaa baay'ee dhuunfachaa haga magaalaa baay'ee qabachuu gahee babal'ateetu jira. Itti fufees dubbii Abiy Ahimad paarlaamaa isaa irratti dubbateen uummanni ABO shanee maaliif of keessa dhoksee akka gargaaru qoratamuu qaba jedhe irratti qofa kan bu'uureffame osoo hin taane garee fiinxaaleeyyii Amaaraa naannolee Oromiyaa fi Beenishaangul Gumuz keessa seenuun ABO shanee dhabamsiisuu fi sabboontota Oromoo ajjeesuuf gaaffii duula waraanaa gaafatan bu'uura godhachuun kan labsame ta'uu akka hin oolle dubbata. Sammaa kana kan adda godhu dubbii paarlaamaa irratti muummichi ministeeraa dubbate qofa osoo hin taane isa duraan mootummaan naannoo Amaaraa gaaffii garaagaraa gaafataa tureera. Mootummaa federaalaa humna faannoo jedhamu poolisii naannoo isaa qabatee Oromiyaa keessa galee humna kana qulqulleessuu akka danda'u kan ammoo kan jalqaban saboota cunqurfamoo kanneen akka Oromoo, Beenishaangul Gumuz, Affaar wantichi jalqaban opereeshiniin jalqaban turaniiru. Wanti kun karaa humnoota naftanyaa uummata kana jalqabanii asiin deebianii uummata Oromoo, uummata giddaa ayyaanaa karaa kiiramu Wallagga ba'aa jechuudha. Hojii gurguddaa godhamaa ture. Itti dabalees duulli amma labsame kun akka jedhame waraana bilisummaa Oromoo balleessuuf otoo hin taane gocha duguuggaa sanyii kallattiidhaan uummata Oromoo irratti baname akka ta'e hima. Hanga yoonattis lubbuu lammiilee qulqulluu ajjeesuu fi qabeenya isaanii barbadeessuun gocha gara jabeenyaa uummata Oromoo irratti dalaguu malee waraana bilisummaa Oromoo balleessuu akka hin dandeenye ragaa kan ba'an namni kun inumaayyuu waraanni bilisummaa Oromoo dachaa meeqan dabalee guutummaa Oromiyaa wal ga'uun sadarkaa gonkumaa eenyumaanuu baduu hin dandeenyerra jiraachuusaa dubbatan. Uummata manarraa buqqisuu, ajjeesuu, maatii tokko keessaa nama 9 nama 12 yerootti du'etu jira. Jenosaayidii uummata kanarratti geggeessuu karaa dhokataa karaa naannoo kan ta'e humna naannootiin deeggaramanii gochaa turanii amma immoo akkuma Oromiyaatti uummanni kun maaliif of keessa dhaqse humna kana jennee ilaaluun irra jiraataa jedhama. Kana jechuun uummata kanarratti waarii labsameedha kun. Waggaa 3 arfanan kanaan dura ergamma siin jedhe sana humni kun amma kanan ga'u. Dhugaadhuma dubbachuuf parsentaa 60 guddateera humni kun kan yeroo sanaarra Oromiyaa kutaan Oromiyaa keessaa dhibeen jiru humna kun. Humna kana balleessuu hin danda'amaa kan jedhu tasuma hin danda'amu uummata irraallee adda baasuu hin danda'amu. Dhumarrattis waraanni mootummaa bilxiginnaa bakkoota hedduutti dhaabbilee tajaajila uummataaf kennan kanneen akka mana barumsaa, dhaabbilee fayyaa fi kanneen biroo ofumaa gubee waraana bilisummaa Oromoo maqaa xureessuuf hojjechaa akka jiruu fi uummanni illee shira isaa kana irratti baruun jalaa qabuu diduu eereera. Dhaabbata tajaajila uummataa laatu kanneen akka mana barumsaa, kanneen akka hospitaalaa, ganda mataa kan isaa jechuudha. Ganda dabalatee uummanni qabeenya isaatiin kan ijaarrate humna badii akkas godhatanii propagaandaa sobaatiin hojjechuudhaaf waa baay'ee gochaa turanii gowwaa ta'uudha beektaa kun. Qaamni kana godhu keessumaa caasaan poolisii seekuritiin biyya kanaa wantoota akkas akkasiirraa of deebisanii kumaara akkasii yerootti uummanni kun kumaara kana bira darbeera. Kumaara uummanni irratti naqa'ee irratti barameera. Wabii waaqotu gabaase. Oduu keenya itti aanuun godina Harargee lixaa magaalaa Baddeessatti dargaggoonni hedduun mana hidhaatti dararamaa jiru. Godina Harargee lixaa aanaa Odaa Bultuun magaalaa Baddeessaa keessatti dargaggoonni hedduun shira mootummaa bilxiginnaatiin hidhamanii dararamaa jiraachuun ibsame. Maddi raadiyoonii Dirree Shaggariif magaalaa Baddeessarraa odeessanuu qoode akka ibsutti dargaggoonni lakkoofsaan hedduu ta'an balleessaa tokko malee shira kaabinoonni bilxiginnaa aanichaa xaxaniin mana hidhaa keessatti darbatamanii dararamaa jiru. Dargaggoota kanneen keessaa Jamaal Mohammad Nuur, Abdallah Ibrahim, Muhammad Jamal, Ahmad Ibrahim, Fuad Muhammadii fi Jaafar Muhammad warreen mana hidhaa magaalaa Baddeessaa keessatti hidhamanii dararamaa jiran keessaa muraasa akka ta'anii seeraniiru. Dargaggoota kanneen keessaa namoonni muraasni ajjechaa artistii Haacaaluu Hundeessaa hordofuun hokkora kaaftan jedhamanii kanneen hidhaman yoo ta'an, kanneen hafan immoo ABO shanee waliin hariiroo qabdu jechuun sobaan haqni isaanii sarbamee mana hidhaa keessatti rakkachaa jiraachuu hime. Yeroo garaagaraatti mana murtii aanaa Odaa Bultuumitti dhiyeeffamanis manni murtichaa walaba ta'uu dhabuu isaatiin mirga seeraan argachuu qaban dhorkamanii shira siyaasatiin rakkachaa jiraachuu maddi raadiyoonii Dirree Shaggar ibseera.
Walumaa galatti sababa waraanni bilisummaa Oromoo godinicha keessa socho'aa jiruuf deeggarsa garaagaraa gochaafii jirtu jechuun kaadiroonni fi milishoonni waliin ta'uun uummata baaf gala dhorkanii rakkisaa akka jiran ibseera. Wabii waaqotu gabaase. Boordi filannoo biyyaalessaa haqaan uummattoota Itoophiyaa hundaaf kan dhaabbate yoo ta'e paartii baaldiraas irratti tarkaanfii fudhachuu qabaa jedhame. Boordi filannoo biyyaalessaa haqaan uummattoota Itoophiyaaf kan dhaabbatu yoo ta'e paartii karaa nagaan qabsaa jedhee galmaa'e baaldiraas yeroo garaagaraatti waraana fi jeequmsa seeraan alaa uummattoota irratti yoo labsuu fi kanneen jeequmsa irratti bobba'aniif deeggarsa yoo kennu callisee ilaaluu qofa otoo hin taane paartii baaldiraas bu'uura heeraa fi seera biyyattiin ittiin bulaa jirtuu fi ulaagaa paartiilee karaa nagaa socho'anii cabsuu irratti tarkaanfii barbaachisaa fudhachuu akka qabu qeerroowwan Oromoo eeran. Gabaasa Liiban Jaarsoo Iftuu Galataatu akka ittaanutti dhiyeessa. Naannoo Amaaraa godina Shawaa Kaabaatti faannoon hidhattoota haaraa leenjisaa ture eebbisiisuun wal qabatee dureen paartii Baaldaraas Iskindir Naggaa fi hooggantoonni olaanoon saganticha irratti kan argaman itti waamamtoonni Baaldaraas kanneen biroo eebba leenjii waraana finxaaleeyyii Amaaraa ilaalchisuun dhaamsawwan karaa miidiyaalee hawaasaa dabarsan uummattoota gidduutti wal waraansa kan jajjabeessu ta'uu isaatiin silaa boordiin filannoo biyyaalessaa haqaan uummattoota Itoophiyaa hundaaf dhaabbateera ta'eeti paarticha irratti tarkaanfii fudhachuu mala jechuun qeerroowwan Oromoo raadiyoonii Dirree Shaggariif yaada isaanii qoodan ibsan. Filannoo biyyaalessaa marsaa 6ffaa leellistoota sirna namtokkee qofa gidduutti taasifamee fi dhaabbilee Oromoo jajjaboo kanneen akka Adda Bilisummaa Oromoo fi Koongiresii Federaalaa Oromoo of keessaa dhiibe irratti hirmaatee kan ture paartiin Baaldaraas yeroo garaagaraatti hidhattoota naannoo Amaaraa faannoo gocha jeequmsa seer-maleessaa irratti onnachiisaa fi deeggarsa kennaa turuun kan yaadatamu yoo ta'u ammas gochaadhuma kana jajjabeessaa jiraachuu isaatiin boordiin filannoo biyyaalessaa tarkaanfii barbaachisaa ta'e akka fudhatuu fi dhaabbileen siyaasaa karaa nagaa qabsaa'aa jiran gochaa kana balaaleffachuu akka qaban dargaggoonni raadiyoonii Dirree Shaggariif yaada isaanii qoodan kunneen dubbataniiru. Boordi filannoo keessatti gaafa hirmaachisaan sana karaa nagaa kanan qabsaa'aa waraanni kophaatti leenjifatu jiru. Uummata kan qooti karaa nagaa duwwaadhaan kana naaf falmuun jedheeti kan inni filannoo biyyoolessaa kana keessatti kan inni hirmaatu. Har'a garuu wanti inni gochaa jiru faallaa waan sanaati. Kanaaf dhuguma paartiin kun yoo qixxee uummata Itoophiyaa guutuudhaaf kan dhaabbatu ta'e warri boordii kana keessa jiru seerri biyya keenyaa irra caalantaa barreeffamaan malee hojii akkanii qabne beekna. Garuu inni barreeffama akka seera barreeffamaa kanatti gaafa haasofnu taasiin har'a ta'e kun taasee boordii biyyoolessaa kana faallessu waan ta'eef qaamni dhimmi ilaalu kamiyyuu isaan qofaa miti. Paartoliin biroollee jiru warri achi keessatti hirmaatanii ulaagaa akkasii kana qaamni cabse filannoo keessatti hirmaachuu danda'u jedhanii warri murteessan jiru waan ta'eef qaamni dhimmi ilaalu hundumti taasee amma ta'aa jiru kana balaaleffachuu qabu. Balaaleffachuu qofaa miti qaamni kun seeratti illee dhiyaachuu qaba, gaafatamuu qaba. Mootummaan Bilxiginnaa uummata Amaaraa hidhachiisaa uummata Oromoo ammoo maqaa duula shanee barbadeessuu jedhuun qawwee irraa hiikuuf tarkaanfii adda addaa fudhachaa jiraachuu kan dubbatu dargaggeessi yaada isaa raadiyoonii Dirree Shaggariif kenne tokko paartiin karaa nagaan qabsaa'uuf boordii filannoo biyyaalessaan galmaa'ee Baaldaraas uummattoota gidduutti irra deddeebiin wal waraansa wayita labsuu callisee ilaaluun irra hin turre jedha. Naannoo Amaaraatti uummanni hidhatee humna isaa jabeeffatee uummata buqqisaa faallaa san immoo uummanni keenya irraa hiikamaa waraanni mootummaa deebi'ee immoo uummata fixaa kun gabaabumatti deemee maal ta'aa jira sirni kun eenyuun ijaaraa akka jiru eenyuun immoo dadhabsiisaa akka jirudha kan hubachaa jiru. Wanti argaa jirru guutummaan isaa waanuma gama kanatti deemaa jiru. Uummata keenya dadhabsiisaa inni sun immoo achi hidhata. Uummanni abaa'oo maqaan itti farrajame waraana hidhatee bosona jiru waraana humna isaa waliigaltee mootummaa malee humna isaa ijaarratee socho'uudha jedhameeti kan inni farrajame. Erga akkas ta'ee inni kun paartiin karaa nagaatiin nan qabsaa jedhe kun qophatti waraana wanta oomishatu sababa maali? Mootummaa biraa immoo maaliif fudhatama argate? Waraanni abaa'oo immoo mootummaa biraa maaliif fudhatama dhabe? Waraana bilisummaa Oromoo maqaa shanee jedhu itti moggaasee balaaleffachaa faannoo naannoo Oromiyaa keessatti ajjechaa sukkanneessaa fi qabeenya uummataa nagaa barbadeessaa jiruuf ammoo akka hidhatanii fayyamuun mootummaan Bilxiginnaa hidhattoota kanneeniif mirga addaa kennee uummata Oromoo ficcisiisaa jira kan jettu dargaggeettiin yaada ishee raadiyoonii Dirree Shaggariif qoodde tokko ammoo gareen hidhattoota Amaaraa faannoon kun hundeeffama isaarraa kaasee uummata Oromoo fi Oromiyaa irratti duulee nama nagaa ajjeesuu fi qabeenya barbadeessuu irratti kan kaayyeffate ta'uu isaatiin uummanni Oromoo balaa itti dhufaa jirurraa of baraaruu akka qabu dubbatte.
Hidhattoota amaaraa kana mootummaan mirga addaa kenneefii jira. Asii shanii balaaleffachaa asii faannoon immoo qaama mootummaa deeggarus miti qaama Tigraay lolus miti wantichi siin galu beektaa ifa miti. Qaama Oromoo irratti qabsaa'uuf uumamedha gaafa teessee yaaddu. Innaa uummata Oromoo irrattidha kun dulli hundufti kun iyyuu jechuudha. Gara fuulduraatti uummanni Oromoo rakkina keessa akka galu beekabaadha karaa kana. Yoo amma ofirraa ittisin jechuudha. Mootummaan wanta harka keessaa qabu natti fakkaata. Uummanni shakkima tokko abaa irraa godhachuu dhiiseetu tokkummaadhaan qaama hidhataa isaa kana deeggariin jedhaan akka gootti shakkima tokkotu irraa qabaachuu dhiisee deeggariin yaada. Dhumarrattis hariiroon paartiin Baaldaraas hidhattoota Amaaraa faannoo waliin taasisaa jiru bu'uura heera biyyattiin ulaagaa paartiilee karaa nagaa qabsaa'aa jiranii kan faallessu waan ta'eef seeratti dhiyaachuu qaba kan jedhu dargaggeessi kun garee seeraan ala hidhachaa jiru kanas mootummaan hatattamaan tarkaanfii yoo hin fudhanne balaa cimaan uummattoota biyyattii irratti gahuu mala sodaa jedhu qabaachuu ibseera. Haatiin har'a ta'e kun haatee boordii biyyoolessaa sana faallessu waan ta'eef qaamni dhimmi ilaalu kamiyyuu isaan qofaan paartoliin biroollee jiru warri achi keessatti hirmaatanii ulaagaa akkasii kana qaamni cabse filannoo keessatti hirmaachuu danda'u jedhanii warri murteessan jiru waan ta'eef qaamni dhimmi ilaalu hundumti haatee amma ta'aa jiru kana balaaleffachuu qabu. Balaaleffachuu qofaa miti qaamni kun seeratti illee dhiyaachuu qaba, gaafatamuu qaba. Biyyattii kana keessatti waraana ijaarrachuu danda'u qaama tokko erga jedhame warri kanaan ala beekni farrajame erga jedhame qaamni kun seeratti dhiyaatee gaafatamuu qaba. Egaa dhaggeeffattoota keenya kabajamoo oduun har'aaf qabanne kanumaa qophii keenyaaf waliin turtii gaarii. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar.